Kabajamoota fi jaalatamoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenya dogmaatuu bi hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkam turtanii guyyaa har'aan kan nu ga'e waaqni keenya galanni ulfini teessoo isaa aariyaam irratti saafaa ta'u guyyaa har'aa kana odeeffannoo cimaa fi bal'aa ta'u qabadhee dhufeera. Innis maalidha? Dhimma godaansa yookiin immoo imala gara Saawudiitti amma namoonni hedduun keessan sochii gochuudhaaf qophii irra jirtan odeeffannoo tokko isiniin gahuu dhufeetan dhuf jira jechaadha. Innis maalidha? Baroota muraasaatiif yeroota muraasaatiif hojjettoonni keessumaa shamarroonni gara biyya Itoophiyaa gara Saawudii dhaqanii hojjetan lakkoofsi isaanii baay'ee muraasa kan turee fi mootummaan biyya Saawudii imala biyya Itoophiyaa gara Saawudii dhaqu ukkura kaasee kan inni ture yookiin immoo dhorka godhee kan inni ture yeroo ammaa kana eeyyamame hojjettoonni hedduun gara Saawudii seenanii akka hojjetan sooshaal miidiyaan garaagaraa ibsa garaagaraa kennaa jira jechaadha. Yaadni kun maal fakkaata? Dhugaan jiru maalidha jennee gaafa ilaallu keessumaa adeemsa kaffaltii mindaa hojjettoota shamarroota gara Saawudii bifa haaraatiin waamicha haaraa kanaatiin gara sana galanii wal qabate namoonni baay'een yaadonni isaanii jalaa wal dha'ee jira. Keessumaa sooshaal miidiyaa irrattis kaffaltiin ji'a Saawudiin hojjettoota Itoophiyaatiif kennitu riyaala 6,900 akka ta'e taasifameetu sooshaal miidiyaa irrattis oduu irrattis carraan bal'aan biyya sana akka jiru himamaa jira. Keessumaa biyyi keenya mootummaan biyya Itoophiyaa fi biyya Saawudii waliigaltee haaraa hojjettoota haaraa waliif mallatteessanii hojjettoonni shamarroonni hedduun dhiirotas akkasumas ogummaawwan garaagaraa qabaatan biyya keenya Itoophiyaa kaanii gara Saawudii dhaqanii hojjechuuf qophii irra jiru jechaadha. Ishinis waamicha ishii taasisteetti mootummaan biyya Saawudii mootummaan biyya Itoophiyaas waliigaltee taasisanii hojjettoonni biyya Itoophiyaatii gara Saawudii dhaqanii akka hojjetan waliigaltee isaanii xumuranii jiru. Haa ta'u malee garuu amma namoonni baay'een sooshaal miidiyaa irratti kan isaan dabarsaa jiranii kaffaltiin mindaan ji'aan hojjettoota haaraa Saawudii irraa warra duraatoo hin ta'in warri haaraa ji'atti isaaniif kan kaffalamu qarshii 6,900 riyaala 6,900 akka kaffalamu taasifame sooshaal miidiyaa irratti haasa'amaa fi dubbatamaa jira. Inni kun immoo ammam dhugaadha kan jedhu odeeffannoo kana bal'aa isiniin qaqqabsiisuu ga'eera barbaadina jecha kan dubbisnirraa fi kan dhageenyirraati wanti nuu gale Saawud Arabiyaan amma meeqa kaffaluudhaaf hojjettoota Itoophiyaati irraati haaraarraa gara Saawudii fudhattu kan jedhu akka laalluufidha. Inni biraan biyya Itoophiyaa alatti kan akka biyya Philippines kanneen akka Hindii biyyoota Afrikaa irraa fi biyyoota kan biroo irraati gara Arab Imareet kan akka Dubaay kan akka Kwaatar kan akka Baahireen dhaqanii kan hojjetan jiru. Yeroo ammaa kana garuu mootummaan Saawudii hojjettoota biyya Itoophiyaa fudhachuudhaaf maaliif barbaade? Biyyoota warra kaan maaliif hin daballe? Kanaan wal qabate mindaan kaffalamoo meeqadha isa jedhu immoo ilaaluun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf egaa mindaan kaffalamu dhuguma 6,900 riyaala 6,900tu kaffalama moo isaa gadda kan jedhu beektanii imala keessan warreen eegaluuf kaatan qophii gara Saawudii gochuuf kan kaatan kana beektanii akkasiin seentanidha. Innis maalidha? Qarshiin riyaala 6,900 murtaa'e kun ejentootaaf qarshii kaffalamu malee hojjettoota manaatiif qarshii kaffalamu akka hin taane beektanii deemuu akka qabdanidha. Ammas hojjettoonni shamarroonni Arabaa mana keessa hojjetan ogummaan ala deeman mana qulqulleessuu nyaata qopheessuu ijoollee guddisuudhaaf gara Saawudii galan mindaan isaanii kaffalamu riyaala 6,900 otoo hin ta'in
riyaala 900 yookiin immoo 1,200 ta'uu isaa beektanii akka itti galtaniifidha. Kun akkamitti ta'a jennee gaafa ilaallu boqonnaa torbeetti guyyaa ta'u guyyaa jimaataa biyyoota arabaa keessatti boqonnaan ni jira. Guyyaa kana boqonnaa torbee warreen ba'an ji'atti kan isaan argatan riyaala 900 akka ta'e. Boqonnaa torbee immoo warreen hin baane ji'atti riyaala 1,200 akka argatan kan taa'e gaafa ta'u kanaan ala mindaan kun hojjettoota ogummaan deeman kanneen akka narsii kanneen akka shufeerii fi maashinoota garaagaraa hojjetan kan hin dabalannee fi hojjettoonni haaraan nyaata qopheessu ijoollee guddisu kanneen kana fakkaatanii fi biqiloota garaagaraa hojjetan mindaan isaanii ji'a riyaala 900 hanga 1,200 ta'uu isaa beektanii akka itti seentaniifidha. Haa ta'u malee sila irratti immoo jalqaba irratti hojjettoota biyya Itoophiyaa qofaa Saawudiin fudhachuudhaaf maaliif barbaadde? Isa jedhutti immoo gaafa dhufnu biyyi Itoophiyaa humni nama waliigalteen mootummaan Saawudii fi Itoophiyaa walii mallatteessee jiru. Kaffaltii mindaa irratti wal qabate kan Filiippiinsis kan Indiis kan biyyoota warra kaanii kan Itoophiyaa caalaa gibirri isaa baay'ee ol ka'aadha jecha. Kan Itoophiyaa kaffaltiin mootummaaf kaffalamu biyyattii waliin agreement yookiin immoo walii galtee isaan godhan baay'ee gadi buusanii waan isaan walii mallatteessanii fi hojjetaa biyyoota kanneen akka Filiippiins kan kanirraati xiyyaaraan wal qabate viizaa wal qabate wantoota garaagaraatti wal qabate baay'ee waan ol ka'aa ta'eef kan Itoophiyaa baay'ee gadi bu'aa fi baay'ee gadi aanaa waan ta'eedhaaf biyya Itoophiyaa qofaadhaati hojjettoota hedduu Saawudiin fudhachuudhaaf qophii ishee eegalteetti. Kun silaa ta'uu kan qabu dhimma kana ilaaluu kan qabu saba kanaaf falmachuu kan qabu dhimma kana hojjetaadhaaf waan barbaachisu mirga hojjetaa tokko akka eegamu mindaan waaraa ta'e gaarii ta'e akka kaffalamuuf gochuu kan qabu mootummaa biyyattii ture kun ta'uu hin dandeenye kana saatana osoo sana ta'u karaa kamiin iyyuu biyya Itoophiyaa irraa hojjetaa fudhachuun baay'ee qarshiinsa gadaanaa baasiinsa baay'ee salphaa waan ta'eedhaaf biyya kaan Filiippiins Dabuu Afrikaa kanneen kaanirraa fudhachuun as yoo fudhate baay'ee waan isaan hawwaataaf waan isaan baasu waan isaan fayyaduuf biyya Itoophiyaa irraa fudhachuudhaaf murteessanii jiru jecha. Biyyoonni kaan saba isaaniiti lammii isaaniiti baay'ee dhiphatu keessuma kana qofaa miti lammiin godaansaa lammiin Itoophiyaa irraati gara Saawudii biyyoota Arabaa kamiin seenu mirgi isaa yeroo baay'een sarbama akka garaasaa mirga isaa eeggachiisuu hin danda'u hojiirraa yoo dhorkame mindaa isaa yoo dhorkate ba'ee iddoon gaarii keessuma ejensiiwwan imbaasiiwwan biyya Itoophiyaa achi jiran faayidaa dhuunfaa isaaniitiif malee saba isaaniitiif kan dhaabbatan waan hin taaneef keessuma daldaaltonni immoo dhuunfaan biyyoota Arabaa keessa jiran ijoollee Itoophiyaa irratti shira guddaa kan hojjetan birrii isaanii kan irraati nyaatan keessuma xootaawitiin kosaa kan jennu humnaan dirqiisanii gudeeduun kun hojjettoota rakkisuun kun mana tokkotti ugguranii qarshii hin taane gaafachuun kun waa baay'ee jira. Kanaatiin wal qabate warreen godaansaaf gara Arabaa dhaquu kaatan kun mindaa isaa bartanii akka deemtan mindaan keessan yoo akkam xiqqaate warreen haaraan riyaala 900 hanga 1,200 ta'uu isaa beektanii 6,900 inni jedhamee sooshaal miidiyaatti haasa'amaa jiru kun dhugaa irraa kan fagaatee fi warreen amma qophii eegaltan ammumaa qabdanii waan kanatti akka seentan. Otoo danda'ame namni kamiyyuu biyya abbaa isaatii otoo ba'uu qabaate biyya abbaa isaatti gadi bu'ee qansiraallee hojjeteetoo jiraate baay'ee gaariidha. Garuu wanti kana caararra fooyya'e waan hin jirreef wanti kana caalu biyya keenya keessattis wanta hin jirreedhaaf erga deemuuf kaatanii kana beektanii deemuun isinirra jira. Kanaaf sooshaal miidiyaan wanta inni asiifachi hurgufaa jiru kun dhugaa akka hin taanee fi dhugaarraa kan fagaatee fi
boriftaan namni kun maal jedhe maalirraatii ka'eetu yaada akkasii kana viidiyoo akkasii kana kuma beekamu chaanaalii kana irratti barnoota afuuraa lallaba wangeelaa gaaffiif deebii gaaffii shakkitootaa gaaffii ahezaabotaatiif deebii bal'aa kan itti kenninu ture. Dirqama amma garuu waan kana meeqan keessantu beekaa imala haaraa gara Saawudiitti ta'uudhaaf ka'aa jiru kana meeqan keessantu beeka kan jedhuudhaaf odeeffannoo kana gurraan isin ga'uufanii guyyaa irraa kan dhiyaadhe odeeffannoowwan akkasii isin fayyada isin barsiisa jenneetti yaadne gara fuulduraatti isiniif dhiyeessina. Chaanaalii kana warreen sabiskiraayibii hin goone sabiskiraayibii godha sheerii waliif godha nu hordofa kan jedhu dhaamsa keenyadha. Wanti amma sooshaal miidiyaatiin dubbatame namoonni baay'een gara Saawudii dhaquudhaaf firiiraa jiran kun dhugaarraa kan fagaatee fi kaffaltiin jedhame sun kaffaltii isin dhageessanii fi sooshaal miidiyaa irratti dhoobame yookiin immoo laxxafamee jiru akka hin taane beektanii qophii kana akka gootaniifan odeeffannoo kana isiniif waraabe. Kun Doogimaa Tuubiidha. Doogimaa Tuubii hordofaa odeeffannoo jiru yoo jiraate hordofnee isin bira qaqqabsiisna. Egaa maaliif dhimmi kun bifa callisamee ilaalame keessumaati biyyi tokko saba ishiitiif lammii ishiitiif sabni ishii lammiin ishii akka fayyadamuuf akka isheen hojjechuu maltu hundi keenya ni beekna. Kanaaf rakkoon kun boriftaan mana hunda keessanii rurrukutee seenuunsaa hin oolu. Mindaan kun gara ta'uusaa baraati ammuma qabaati imala gara Saawudiitti gochuuf qophooftan kana bartanii akka deemtanii fi mindaan jedhame sun mindaa amma sooshaal miidiyaa irra jiruu fi riyaala 6,900 akka hin taane dhuguma isinitti himaa warreen Saawudii keessa waggaa baay'ee bara hedduu jiraatan iyyuu mindaa kan akka isaan argan isinitti himaa waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Odeeffannoo kana waliif sheer godhaa miidiyaa kana sabiskiraayibii laayikii godhaatii wal bira qaqqabsiisaa waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Waaqayyo hunda keessan duukaa haa ta'u nu haa turu.